Assalamualaikum warahmatullah. Halo, anda kama? Akka minagaa keetii hiriyaa koo. Assalamualaikum warahmatullah. Akkami habibti nagaa keetii? An nagaa kooti alhamdulillahi rabbil alamin. Sibira akkami ramadaanii? An nagaadha bareedduu koo. Maal nama yaaddu miti immoo namaan dawwalamu? Dalagaa sitti baay'atee? Abshiruma hayaatii koo. Hin darbaa wanni hundi akka har'aa miti bar. Boris guyyaan keessa darbanii akka seenaatti dubbatan waan jiruufi sabrii godhishiin hariniiti. An nagaadha wallaahi alhamdulillahi rabbil alamin. Ramadaanii akkami sibiraa? Dawwalaan jira biyyi nagaadha alhamdulillah nagaadha hundi jiraatu. Maali silas jireenyi biyya keenyaa sumati beektu? Nagaadha immoo fayyaa qabaachuun jira immoo waan hunda isaa kasii galee. Mootummaan gargaarsi mootummaa yommuu warra baadiyyaa argatteeti. Warra katamaa asfaaltiirra jiru warra abbaa qabeenyaa makiinaa qaban gargaara malee mootummaan biyya keenyaa hiyyeessa isa nyaatee buluu hin qabne barquu kan qaban wal. Waan hundaafuu dhiisitti lafti ramadaana achi keessa nun seensisinii. Jarri bari nama isaan gargaaru qabu bari rabbii qabu beektaa. Rabbiin bakka jara jiranutti hin gargaara. Gargaarsa namaatti maal fuudhaneetteeti. Nagaadha galanni rabbii faa ta'u alhamdulillah. Akkamii ati mee jireenyi maal fakkaata? Akbaarri haaraan maaltu jira? Ana biraa hundinuu nagaadha galanni rabbii faa ta'u alhamdulillah rabbil alamin. Dalagaan kan ulfaata ramadaana wajjiniin. Garuu giidoo rabbiin immoo waan hundaa wal jabaadha sii galee. Giidoo siif ta'a rabbiini. Na biraa nagaadha alhamdulillah. Maaltu jiretteeti akbaarri? Bayeera manni moo? Manni bayeera. Galitiin kootis dhiyaataadha. Manni bayeera garuu achitti galaan jiru malee. Manni qaata bayee sii galee duraan illee jireenyuma baadiyyaa keessa taa'anii akkitti nagadanu jireenya achitti guddifatan jiru dheetiin achitti ijaare walaakin achitti immoo galaan jiru. Maaligaa akkuma ati beektu amma sii galee jireenya keessatti waan hundaafuu booda sii galee yeroon ijaarutti yaadni ture garuu hamma wanti hundinuu namaa galaa deema sii galtee amma hamma lafti dhiyeessuun wanti hundi gatii namaa galuu fi hamma garuu katamaatti galuudhaaf yaadan qabu sii galeera. Kanaaf garuu baadiyyaatti hin galuu deema. Sababni isaa moo? Sababni isaa na dhageessaa beektii koo jireenyi haatinii fi abbaan keenya cabanii nu guddisanii amma sii galee haatinii fi abbaan keenya cabanii hattaa nu dhiisanii katamaatti galuu miti nu dhiisanii biyya biraa deemuu miti gabaa dhaqanii galuudhaaf ilmoon koo maal taati jedha afarfataati kan jara cinqamanii nu guddisanii hin beektaami. Abbuun manaa kootiitiin olii galee tanneen gara katamaatti galaan jiru. Maatiinuma isaa biratti galleetu isaanuma kaddamaa rakkina jalaalalaa jalatti dhiyaatanii taawwayyaa gidduu deemnee anaafis achi katamaatti galaan beektaa. Yaada karaa hundaatti gortaa yoom yaadatte leexee maatii ilaalta jetteeti. Mana kireesseetiin maatiinuma isaa biratti gallee innis akka nyaadhaaf abbaa isaa kaddamaa anis haadhaaf abbaa koo kaddamaa. Injiraan namaa asii baadiyyaatti dhalannee guddanne miti jireenyi baadiyyaa siicha sii gallaa yoom nu ta'a namni jedhuuf jettaa inuma namaa ta'a. Nafsiyyaa kee ati dandeenyaan inuma sii ta'a. Garuu isin akka yaada keessanii ta'an garuu murteesseen jira yaada koo. Sababni isaatis haatiniif abbaan keenya nyaatanus dhuganus dhabanus beelaanus marrumaan isaanii hidhatanii cabaniiti kan isaan nu guddisanii. Kanaafuu har'a nuti immoo gaafa isaan dadhabanu isaan dhiifne yeroo nu katamaatti galee dhumnu. Katamaatti galee dhume jechuudha ijoolleen kamuu yaada isa ofirra bashannanee jiraatu malee isa galee isaatiif abbaan isaa fi intii nyaata isa guddisee dagateetu katamaatti galee dhume. Garuu jireenya duniyaa gabaabduudha sii galee abbaa rabbiin dura lubbuu fuudhusatu beekaa. Garuu nu akka yaada keenyaatti utuu jaruma biratti galee jara kaddamanne nu wayyadeetii yaada. Ati maal jettame yaada koo kanarratti? Isaan fudhee katamaatti galuu moo? Ati haala jara keenyaan beektu moo haala nama guddaa amma haala namoonni keenya abbootii keenyaan beektu moo saree akkam jirta jennaan amaatii mana soddaatti galtee wayyuu jette sareen jedhanii mammaakuu bara gaafate akkasittiin jettu. Sana malees immoo jarri ollaa isaanii bitaan mirgaa wajjin nyaatanii dhuguu
ollaa isaanii wajjin kolfanii taphachuu, gaddaa fi gammachuu wajjin dabarsuu baranii sii galee. Innis gama tokkoon yaada isaanii qalbii isaanii cabsuudha yoo kan nama isaa wajjin guddatan keessaa fuutee katamaatti kaan gallaa jettee akkuma nama mana hidhaa geessuuti katamaatti gallaan ollaan bitaa mirgi quba waliin qabu hojii isaa malee atis yaadatti yoo maadhaaf abbaa kee kaddamatti fiiguu malee baadiyyaatti galee irshaa koo hojjetaa haadhaaf abbaa koo si laallata haadhaaf abbaa isaas kaddamaa akkasitti jireenya gaarii jireenya badhaatu si jiraachuun barbaada bar yaada kun maal jijjiiree guutuutti isa katamaa moo nan kireessa kamaa nan kireesseetiin innis bu'aa tokko galii tokko naa galchaa irshaa koo hojjetaa haadhaaf abbaa koos kaddamaa haadhaaf abbaa isaas kaddamaa jannanni miilaadhaaf abbaa jala waan ta'eef akkasittiin amma rabbiin umurii kan koo jiraachise jiras gammachiisee ofii koof jiru gammachuu qabdu jiraachuun fedha sii galee bakka sagaleen caacataan hin jirretti ibaadaa rabbii abbadaa katamaatti gallaan bara subii isaatti fudhanii naa subii salaatuuf kaatu waca biraayyuu yaadattee akkasii kiree guutuun qabdu bar akkasii waan hundaafuu mi'eetitti yaadi mani keenya hin kireessina galii achirraa argannuun immoo lafa abbaa keenyaa radda abbaa keenyaa sanarratti irshaa hojjenne jallisii bishaanii galchine tiniteeroo binnee barma biraatiis fayyadamuu hin dandeenya televezyiiniis fayyadamuu ni dandeenya barbaadiyaa keessattis maaltu dhibeetteeti baadiyyaa keessa karaa makiinaa bara karaarraa ol boree waan namaan ta'u sana malees immoo haadhaaf abbaa fi qaddamachuun waan hunda caalaa bar ilmoon si haa qaddamtu siin jedhu bar birriin hammam yoo ati ergitee hammam yoo qajeelchitee fi hamma ati miila isaanii dhiqxee fi ganama kaatee waan waa hojjettee kennitee fi yeroo gidoon isaanii dadhabu abshira isin biran jira jettuun wanti ga'uun jiru sii galee anis kanuma yaadee bar atis meetti yaadimee taa'eeti yoo baadiyyaa keessa jiraatte namoota rakkatanis gargaaruuf carraa qabda sii galee katamaa keessa yoo jiraatte immoo namoota itti gargaartu iyyuu miirreenyu jetteeti baadiyyaa keessaa ijoollee warra rakkatan gargaaraa ofii keetiifis irshaa hojjettee namaafis hojii uumaa jiraachuu fi achuma sii wayya bar lafa abbaa keetii isa bal'aa sanarratti warri katamaa nuun achii lafa karaa makiinaa daarii irraa qoshaasaan itti gatamu nutti gurgureetu achi gara baadiyyaatti dhufee immoo industiriin abbaa keenya irratti dhaabuun jira bar of duuba deebii yaadimeetis ani itti yaadeen jira sichi yaada koo sifachiisna kan dhaqu abbaa manaa koo samansiiseen jira jireenyi baadiyyaa jireenya fadhaatuu qananiitu jiraachuu dandeenya abbootiin keenya teekinooloojii fayyadamuu dadhabuudhaan malee wanni isaan rakkatan lafa sanarratti jirni seera tokko bittee waan hunda hojjechuu dandeessa bishaan matooraan lafa keessaa baastee akkas bishaan dhugaatii qulqulluus baafattee mana bareedaa isaa jettee ijaarrattee jiraachuu ni dandeessa obboleettii kiyyaa hin gowwoomine sa'aatii kanatti hin gubiniiti nagaan olii jajjabaadha raamadaana kana keessa immoo nama hamachuu komachuu quraana kee qara'uun alatti waan tokko waan maasiyaa tokko hin dalagin rabbiin maasiyaarraa nu haa qusatuuti nagaatti naa ture hayaatii kiyya baay'een si jaaladha rabbiin si falaafisaa bitti atis meetti yaaditi amansiisi ati akkas kuuni sadiiti waan gaggaarii itti meetii yaada isaa amansiisin si jedha lubbuu akkee nagaatti naa ture fayyaanaaf ta'e chaawo sin jaaladha hayaatii koo assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu akkam jirtanii kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota Jamuu Jimmaa bakka nagaan dhuftan viidiyoo irratti viidiyoon irraa kun waan ajaa'ibaati jedheetiin abdadha akkasumas barumsa gaarii irraa barattu jedheetiin abdadha kanaafuu viidiyoo kana amma dhumaatti hordofuudhaan maatii kootaa sabiskiraayib godhaati laayikii tuqaati sheer godhaan na gargaara koomentii keessan jalatti immoo yaada qabdanii fi akkasumas jaalala keessan naaf ibsaa yoo isiniif hin taane immoo koomentii jalatti bakka dogongoree koo itti nan dogongoree natti muuf mirga guutuu qabda isiniin jedha ilmaan oromoo bakka isin jirtanitti nageenya rabbii guddaa isiniif haa baay'atu. Ciao.